namni gurguddaa as keessa jira iluulleen gurreelleen even masiillee dabalatee mucayyoo sanallee dabalatee haa qarqaarruun waliin taane karaa viizaa baasu ani mijeessaaf amma garuu xiqqoo ila karaan ijoollee hin deddeebisaa jiran karaa Itoophiyaa kun rakkisaa ta'e karaa seerri Itoophiyaa jedhuun yeroo fudhatu qabu fudhatee maallaqa bahuu qabu bahee karaa seera qabeessaatiin haa dhuftu. Eega dhuftee illee ammoo Dubaayin keessa bilisummaadhaan bakka barbaade deemtee haa dalagattu. Maaliif onlaayinii irra waan beekamtuuf warri mana uffataallee qaxaratuu danda'a warri mana maallee qaxaratuu danda'a. Mucayyoo masii jedhamtu kanallee yoo taate haqiiqatti wanti isiin mucattii tana miidhuudhaaf isiin goote tokkollee hin jiru. Haga masii kana waliin haasa'ee argatte illee biiftuun Itoophiyaatti haaftuuf viizaan isii haa gubatu wanti isiin goote tokkollee hin jiru. Cubbuun qabu. Dubartummaa ofiitii mana Arabaa jirti. Isiinuu mana Arabaa jirti. Isinii galee namaan naa dalagaa naa baasa jettee namatti kennitee jirti. Nama san jidduu isiif nama san jidduu wal dhabdeen uumame waliigalteen uumame. Viizaan jidduu kana salam. Kanaan ala garuu masiillee akka nama badummaadhaaf birrii murtii kanaa nyaattee waagooti akkasitti hin fudhatina. Maaliif dubartiidha cubbuudha. Isinii galee isa waan harka ofiitiin gootu taate masiin viizaa kana jalaan kan saltu. Harka namaa irraan deemte sii galee harka namaa irraa waan ta'eef wanti harka namaa harkuma namaati. Haga feete birrii kennitullee waan seeraa fi waan kanaa guutuu waan hin dandeenye malee mucayyoon masii jedhamtu kunillee nama badduu taatee mucayyoo kanarraa waa nyaattee viizaa isii jalaa gubdeeti. Isiillee kana mamaa kana ba'an akkuma qarqaarsaa. Uummanni koomentii jalaa makkii argaa jirtamne. Dhiisii ati koomentii masiilleen maakii mafaa wajjin taatee mucattii matana qarqaaruudhaaf akka nama Dubaay keessa jiruuti viizaa namarraa hin baasisaaf jettee malee way maakii mucattiin tun birrii adda isinirraa nyaatte qabdii masii wanti isin kafaltaniif hin jira. Bu'aa adda argatu wanti isin goote hin jiru bar. Kanaaf masiilleen homaa hamtuu hin qabu. Rakkoon viizaa ammoo amma biiftuun miidiyaa irra beekamtuu fi maakii fa'aa walitti dhiyaatu wanti kun ajandaa miidiyaa ta'e malee wanti viizaa guyyaa irraa eerpoortii keessa mudataa oola. Nama baay'ee deddeebisan viizaa Ameerikaallee nama jalaa kanas salamuu danda'a. Ka Dubaayillee ka Eurooppillee ka eessaallee. Kanaaf masiillee dhiisaa nama biraallee dhiisaa. Maakii anaafati waan danda'ameen karaa seerri Itoophiyaa jedhuun waan seeraan ala sun taane karaa seerri jedhuun karaa hamilee murtii kanaan tuqamne haa yaalluufi. Yoo dadhabamellee qarqaarsisneetu biyyuma san keessatti akkasiin hojjetattu haa goonu. Angara kiyyaan kanuma jedhee bu'aa. Amborullee waan ati jetteen ammoo si waliin jira murtii sana qarqaarsisuu. Yaani natti tola wallaahi isummaan achi deemtee akka namatti dalagattee jijjiiramuu isii waan fedhuuf natti tola waan dandeenyu hundaa'uu ni goona. Rakkoon hin jiru bakka isii amma tasgabbeesse manallee yoo mee mana sanillee laallee fi akkas goona siree galatoome wallaahi shukran. Ayyee gabaadha nagaa tura. Nagatti biiftuu. Amma bakka dubbiin kiyaan tokko naggasaa galchi naggeen biiftuu bira jira waan ta'eef itti himuu dandeessa waan barbaadde. Illuu dubbadhu illuudhaaf carraa kan nu qoe. Illuu jirtaa? Jira akkam nagaa? Akkam illuu obboleessa qaalii? Nagaa wallah akkam mucayyoo maa boot biiftuu abshir. Akkasuma jira namma yoo haasawee bakka xoorinna takaasaa. Bakka akkasuma jedhee si qarqaarra inshallah si sappoorti si goona jabaadhu boo'e. Yaa biiftuu amma mana qaalitti nama kareessitee mana kareessitee jirti? Nani keessa ba'e ishii si jabbar nama biraatiin walii galte. Mee deemi dubbisiiti yoo kareessitee achuma laallaayee deemme. Meeshaa manaas gurgurtaa. Maakii biiftuun miira keessa jirtii naggasaa wajjin haasa'e maaloo bira jira waan ta'e. Asirratti waan dubbachuu barbaadu tokko meena caqasaati jechuudha. Ani immoo koomentii namaallee hin qabu. Ani birrii tiyyaan baaseef simunii takka kan namaa kanatti darbe hin jiru. Garuu immoo jechuudha masii hattuu masii maal keessa isin jalaate. Ani birrii tiyyayyuu dhabeetiin gad baasee himachuu yookiin miidiyaa irratti himachuu dhabeetiin taa'aa jira jechuudha. Isinii galee. Haqa kiyyaa mucaan kun dhuftee haa hojjetattu akkanatti hojjennee hojii jirrutti. Fedhe malee shira maal isin irratti makki birrii natti laatan qabdu birrii sassaabanii natti laatan qabu. Bakka dhiisne bara dabarree dhiisiree masiyyaat fira dhiisi. Amma micoota tasgabbeessina. Biiftuu. Akkam jirtu qilleensa jira garuu biiftuu haal tokko gadi baheetti rakkoon jiru maaki mana na sirreessaa fi sirreessinaaf safaruma tokkotti waan ta'eef kanaaf amma danda'ama ta'etti gargaartu malee rakkoon qabu. Kanaaf karaa manaa na sirreessaaf ammoo si deemnee jechuudha.
Yoo qaalitti mana hin kireessinis dhaqaati No, ilaalaa no, no. Lakki manuma biraa ilaaleen kireessaa fi rakkoon qabu manuma bareedaa itoo hundaa'in kireessinaaf rakkoon hin jiru. Kootariin gargaaraa baata. Akkaawuntii baankii akkaawuntii kan keetii madumee namni asiis gargaaru si haa gargaaru titi. Anis gaaganaa waan Duubaay san irratti wanti waan hojjennu warroonni gargaaru barbaadan gargaara. Waliin baasaa fi maakii achi na guddisiitee akka anuuntiin na bira hin jira. Himi afaaniin haa himattu qoy. Karabbi laaffise amma waan mana kiraatis waan tokko tokko si haa gargaaru namni obboleetii qabu si gargaara waan ta'eef akkaawuntii kan kee himadhu. Biiftuu bakka lubbuumaa laal. Biiftuu yana dhagee maammiitii yana dhageessaami. Ati fayyaa qabdaami? Dura wanni dursu fayyaadha miti. Nama meeqaa jira kan miilli muramee kan kaleen isaan hojjenne waan meeqaa jira jechuudha. Ati har'a fayyaa guutuu qabdu. Waan fayyaa qabduuf Duubaay miti nama Ameerikaa deemuu danda'ati. Namni fayyaa qabu addunyaarra deemuu ni danda'a. Kanaafuu har'a hin taane jechuun immoo boru hin ta'uu jechuudha miti. Har'a hin taane jechuun boru hin ta'u rabbiin maalitti beeka? Bar nuti hin beeknu malee rabbiin waa'uma tokkoof si hambise ta'uu danda'a har'a. Rabbiin meebi xayyaarri ati har'a deemtu kun bika tokkotti galabbatamuu deemuu ta'uu danda'a. Rabbiin waan sababa malee waa hin godhu jechuudha. Gaafa rabbiin waa godhe nuti musliimni maal jenna? Khayrumaa fi janna jechuudha. Kanaafuu rabbiin kan kee waan si jaalatuuf khayrumaaf rakkoo tokkorraa si hambise nuti hin beekne malee. Kanaafuu ati waan akka tasaa ta'e tokko khayrumaaf jetteetuma hafuu qabdaa. Jala hin booyini mana si haa kireessu. Amma mana waan dandeenyu siif goona. Boorullee taatu har'a hin taane jechuun boru hin ta'u jechuun miti boorus ni deemtaa. Ni deemta ammas Duubaay hin hafne jechuudha. Waan dandeenyu nuti fuushnuma goona. Tolee? Nishi. Okay, amma akkaawuntii kan kee nama 6,000 jira. Namni 6,000 akka waan danda'u si haa galchu. Kuma tokko. Waan ilmoo waliin dhaleetti rakkachaa jira. Wallaahi gaayis ni beektan. Himaddume daraartuun illee. Gadi baay'ee biiftu gadi baay'ee. Baay'ee ammasitti gadaa baatu maakii koo gadaa baatu gadi kootu biiftu. Safuu sinitti himtu safuun beekti. Itti himi ayyee. Akkaawuntii isii himi rubbu. Warri tikeetta bitaniif. Akkaawuntii ishii himi isiin jechaa jiru safuu himi. Ana akkaawuntii ishii na biran jiru makuush. Safuu. Qol jalan na bira jira irraan godhe afaan barbaadan jira ashii gadi na jalaa Afaanii fagaate. himi irraan maxxansini afaan. Seenaa dafii keessan akkana natti as ergime. Kan irraan godhe ammaa Birrii kiyoosii biifturraa fuudhee hin qabu. Akka kan tikeetti kan kaffalee masiidha. Ani birrii fuudhee hin qabu shirku. Intinitti akkaawuntii fuudhee hin qabu. Makuush nama kuma jiraata jira. እንግዲህ badiin qabanatti hin fakkaatu. Tikeetti ishii tikikilenyam tikeetti muree darso malsi muramee egaa viiza dogoggora ta'ame waan ta'eef Amma dhiisaati amma waan takka seemi laa khayrumaaf ta'e wal komachuun isin barbaachisu bakka rabbiin fide hayi lubbuun namaatu ni dabartii bar bakka haftee mimi isii waanan isii nagee qabaachuudha isii osoo waa takka taate maal taana nuti har'a waa hedduu nu dhaga'ama kanaafuu tahee miti wal komachuun haa hafuuti kara furmaata haa deemnu amma nama 6,000 akkaawuntii isii haa himattu karabbi laaffisee maallaqa galchuu mana kiraa kireeffattu dhumatti. Akkaawuntii kuma tokko. Akkaawuntii ishii sitti Kuma tokko. 68 nagama. Dhaqabaddaa faamilii. Kuma tokko 68 duwwaa 7 soddoma 451. Ayyee warri galchitan immoo keessaan risiita naa ergaa isin galateeffadha keessaan naa ergaa. No, akkaawuntii biraa barreeffamaa jira fakkaata iddoo tokko tokkotti. nagee sagalee si biraan jeeqa.
Saafuu sitti tola moo himu? Himte? Injii sagaleen isa bira 1168 duwwaa 7 30 4 51. Bakka ani gaa akaawunti barreessina. Biiftuu hara manaa gali bakka nagee qabiti eessa galti? Rakkoon hin jiru rakkoon hin jiru. Idduma tokko galla safaruma tokko jira waan ta'eef rakkoon hin jiru. Zabdituudha maqaan akaawuntii zabdituu darajjee. Ayyee mana fira isiisan ni jiraami dareen wayii natti heddummaate maqaan biiftuu. Sorry. Jira. Ayyee achi geessi. Nagee na dhagee yookiin nyaattu. seenaa biraan naqoo kun biratti fuudhishi boru siraatan kireessitaa fi har'a bira fuudha daraage. Boru waan hunda goonaaf tasgabbooytee amma nyaata. No. Rakkoon hin jiru obbolaansii namaddii jiruuti. Obbolaansii namaddii jiru asuma jiru obbolaan hin deemne waan ta'eef wajji waan jira kun obbolee waan ta'eef rakkoo miti. Qajeelchuudhaaf dhufa wallaahi garaa na balleessa. Umaa bakka ayyee deem laayif irraa bayiiti deem bakka. Sii bilbila amma giseen viidiyoo sii bilbilaa yaa. Ayaa maamitiyaa. Boyin isheen si wajjin hin jira abshirishi. Bakka deem rakkoon hin jiru amma tasgabbeessa. Boyin Booda si bilbila. wajjin tarraa mullee. In tasgabboyti qoy boodaanaa dubbisaa. Daraartuu. Wayye. Hottume. Viidiyoo bani akkam jirta nagaa qabdaa? Nagaa.